fedhii guddaa na keessatti uumaa waan na turaniif umrii ijoollummaan gara biyya Kuweetitti maleen jiruu biyya ormaa tokko jedheen jalqabe. Maatiin kiyyaa harka qalleeyyiidha. Wanta nyaannee wanta bullee dhugnurraatii boriif bulchachuu miti har'uma quufuunuu maatii keessatti ulfaatu keessaan dhaladhe. Abbaan koo mucaan kiyyaa biyya hambaa deemtee hinnaaf dabarsiti amantaa jedhu narraa qaba. Anis yaa rabbii koo yoomuma maatiin kiyya kun beeluu fi dheebuu isaanii kanarraa beeluu bahanii quufanii gammadanii hirriba gaarii rafuu kan jedhu yeroo hundaan abdachiisa. Guyyaan kun hanga geessuttis wanta naaf danda'ame hundumaa lafa kanarraa nan yaala ture. Maarreegaa anis yeroon gara biyya Kuweetitti imalu kaayyoo koo kana jalqaba godhee deemus mindaan jalqaba argadherraatii kaasee maatii kiyyaaf ergeen garaan isaan gaha jedhee ergus hangan baatii ja'a guututti mindaan ani argadhu dhibee garaachaa guyyaa guyyaan na dhukkuburraa darbee maatii koof naaf hafuu hin dandeenye. Galgala yeroo hundaa dalagaa yeroon hojjedhu garaacha kootu natti ka'a. Amala waan na dhowwuuf haadha manaa mana sanaa waliin walii galeen hojjechuun natti ulfaata. Guyyaa guyyaatiin bitadheen kiniina garaagaraa liqimsus furmaanni kan koo halkan hojjechuu dhaabuu waan na ta'eef anaa fi biyya ormaa kuni walii galuu hin dandeenye. Ulfaatinni kiyyaa kan biyyan turerraatii haga kiiloo 7 na jalaa hir'ise. Bifa kiyyatti illee xosiin wanti akka gurraachaa shifee uummatee natti ba'u yeroo jalqabu kanaan booddee jiraachuun natti ulfaateera. Fayyaa kiyya irratti dhiibbaa waan narra gahaa jiruuf gara biyya kootti na galchaa jedheen maatiin bira jiruun kadhadhe. Isaanis tole naan jedhanii tikkeettii naaf kutanii gara biyya kootti harka qullaan deebi'e. Yeroon gara maatii kootti deebi'u wanti haaraa